Kanaaf gadaa keessatti idoon wanni ta'amu hundi murtiin kennamu hundiyyuu gosatti dabra. Ulfaa sanatti dabra. Ulfaan keetu ati wanni dabra. Ulfaa keetu falanne yookiin qe'ee kee cubbuu akkasii qabdi yookiin waan akkasii sana murre. Hayyichi walii galaas abbaa itti gaafatamu hayyuu sanatti gaddabarsa. Hayyichi sun kana fudhadhuuti galii gosaatti immoo waan akkasitti cubbuu akkasitti nurra jira waan akkasitti nurra jira jedha. Waa'ee nama dhuunfaa surmayyuu hin haasa'u gada. Waa'ee nama dhuunfaa kana haasoftu ati deemtee gosa keessatti. Ilmi sun eenyu namichi kuma sana wanni jedhu sun cubbuu sun eenyu bira jirti. Akkamitti namni kun dhalate jedhee immoo inni immoo gadi bu'ee tokko gosti sun wanni boroo kan balbala kan warra kan kan jiru. Malee gadaa waan nama dhuunfaa naa jiru. Murtii nama dhuunfatu miti jechuudha. Dhimmi biyyaa immoo odaadhumaa fi biinsaa odaatti ilaalamee seerri isaa caffeetti dhangala'a. Waan biyyaa hoo ta'e jechuudha. Waan gosaa hoo ta'e hoo gaaddisni isaa maalidha? Wanni gadaadhaa odaatti dubbatameetu seerri isaa waan isaa odaatti dubbiin eegalume booda caffee deemame caffeen immoo seera tumaa yookiin immoo seera fooyyessaa yookiin seera dhangalaasa waa'ee seeraa wal qabatu godhaa jechuudha. Dubbiin gosaatii fi sadarkaa gosaatti jiru karuma waldaa gosaa kana gaaddisni isaa maqaa addatti hin qabaa. Waltajjii jechuun qe'eeluma jaarsummaa laallataniitu qabatu. Gosa keessatti goonni akka dhalatu. Namni yeroo ilmi baalagee nuu dhalate akkamitti akka sirreessa. Deegaa nuu dhalate. Yeroo itti dhufe akkanaan ta'e yaa gosa. Namatti akkana na godhe akkas na godheeti. Gosaan mari'atiin akkana goote akkanaan hin jennu. Roorroon akkanatti galtee akkana godhu kan deemaa jedha. Naman na tuqe. Hin tuqini gosaan gaafannaa jedhaniin. Baalageen keessan tokko akkasuma godhe yaani isaanis gosatti ergan. Gosatti erga. Maal fedhu kun dhagaa ajjeese nu galaafata gosa kana balleessa jedhanii namni keessan akkana dubartii keenya akkana godhe nama ofii keenya akkana godhe jedhee gosa sana gaafata. Lakkii furtoo isinii ilaalla jedhanii dafanii gosa isinii mari'atanii as deemsan. Horiin hoo gadi horii gosaati inni hoo gadi gosaati. Kanaaf gosaan mari'atu malee waa tokko hin godhu. Ooditii wal godhanii jechuudha karaatiin gosti kun deebi'ee ooditii wal godhu. Gosti kun maali? Yoo ulfaatu nu jiraate gara gosa jechuun maqaan isaa. Mataa baatee mataan hoo jiraate mataan kun eenyu ulfaan amma deengatti borootti calleedha miti yoo calleen haala ta'e sun ishee muudaniiti yoo callee sun jiraate mataa jirutti ulfaa garuu jedha ulfaa sun hin jiraanne maaf ulfeeffanneeti wal gaana yoo seerri hin jiraanne waan wanti irratti wal geenyuu jira ulfaan santu gaabbata olma deeme calleedha santu ulfaataa ulfaasana jechuudha mataan isatu gosa jechuudha maal gadaallee kan godaansisu kan maalillee ulfaasan. Ulfaasan jiraatti kan goo'e jechuudha. Gosa jechuun kan goo'u amma kanneesni maaliif walitti goo'a? Waan mootii qabuuf malee mootii sanatti goo'a. Isatti goo'a miti tuutta'ee goo'etti goo'ee kan inni walitti qabu mootii sanii miti ulfaan isanii. Oduu mootii suni keessa jiraachuu baatte kanneesni nama bittinnaan ta'e kurtisiisa kana ta'a. Gosuma jechuun waan walitti isaan goosu tokko walitti goo'ee walirratti goo'a. Gosti akka malee walii birmatee walii mataa utubaa ta'ee kan jalatti ulfaa sana jechuudha. Ulfaa kan bokkuudha. Inni immoo ulfaadhuma bokkuu kana yoo gosi hin jiraatin wajjachuunis magarfachuunis hin danda'amu. Gosaan magarfatama. Ulfaa gosaan magarfata malee gadaan hin magarsu yookiin immoo sadarkaa warraatitti waan magarfamuu miti. Kanaafiyyuu gosti tokko itti gaafatamummaa guddaan sirnaa fi duudhaa ulfaa wajjin hin jiru kan eegu gosaa jechuudha. Ulfaan akka jiraatu, ulfaan akka hin banne yoo wanni ta'e yoo rakkoon jiraate akka magarfamu kan godhu iyyuu gosa. Egaa walumaa galatti gosa kana. Inni bareedina ulfaa sun yoo hin jiraanne gadaan hin jiru. Bara tokko bara gadaa roobalee jaalattoota yoo daala beekti adaan godaan. Akkamitti dhuunfaan dhufanii ulfaan qaban ulfaan jalaa bade ulfaan adaa bade. Sababa itti horii arsadiitti illee deebi'ee sana yaadatte. Adaa eebbarratti adaa yaamanii dabalu. Garuu immoo odaan nabee adaa keessa jira. Odaan nabee adaa keessa jira adaa namni tokko godaan. Maaliif jennaani ulfaan bade bara Haile Sillaaseetii abbichi ulfaa ulfaafatee bade eegasii ulfaa wajjannee. Qeesaati irratti odaan nabee adaa keessa jiru keessatti adeemu godaan. Gadaa jibbeeti miti foon nama deebisan maaliin jaanii bakkee gadaa sana gaanii garuu godaan. Maaliif ulfaan qaban? Ulfaan isaanii rakkoo fuudhee numaa taaddasaa mul'ata yeroo
Gojjamii barbaannee galchanii ulfaallee yaadee hora arsadiitillee warreen abbaa malkaatu immoo deebisee ilaalu. Sababni ulfaa sun itti galee horri arsadiitillee abbaa argate. Argatee ture waggaa 20 ture waddaa macha fuudhama Kooriyaa darsinaa wajjin yeroo sanarree nullee barattoota taanee waan baay'ee galma ijaaruudhaan mana ijaarree fi maal goone ulfaa sun galee horri illee abbaa malkaatu kolbaanuu nu godhame ergasii adeemni ulfaa sana mudatee godaanee warri birmajiitis warri beelbaatis warri ulfaan jalaa badee hunduu barbaaddatee godaane. Ulfaan badee jechuun mataan badee maal qabatee godaane. Saree hayyuu isaanii eenyu eebbise. Kormi hunduu gadaan hunduu korma filateetiin korma qalama godaanee korma filataniitiin. Ulfaan korma qabaata. Hundaa'uun ulfaan korma qabaata. Ulfaa san jalatti kormi sin dhufe. Eenyu qala dhufe. Eenyu bultoo bulche. Boodatan immoo eenyutu balbalachuuf eenyu balbala buutu. Qeebbaan qabne sin jettee hoo namni seelaa baane malee yoo namni jee malee maal gooftu. Akkasitti bara gadaa malee adaa godaanii nafi. Ulfaa jechuun amma takka akka mataa qaba. Isa malee akka hoojuu jechuun gadaadhumtu guutuu akka ta'uu dandeenya godaanuun hin godaanne jechuun seera waraabbanne jechuudha. Seera gadaadhaan waraabbanne jechuun immoo gadaa keessaa oole jechuudha. Gadaa ooltuu kan jedhamu kanumarraa ni jedha. Garuu immoo magarfatanii yookiin immoo wajatanii seera sirreeffachuu hin danda'ama. Adaarri akkasitti sirreeffatee birmajii irratti deebi'ee ulfaadhaan godaaneera natti fakkaata. Birmajii irratti godaanee meebbaa irrattis godaananiiru sirrateera jechuudha. Gosa yoo hiikaa itti kenninu akkaataa silaa namni keenya jechuun akka sabaatti Oromoon akka itti hubachuu qabu akka amma yaadaa jiru akka amma haasa'aa jiru kanaaf immoo booda hayyoonni biroo turre itti dabalatee kan bal'inaan haasa'u ta'a. Garuu Oromoos ta'ee gosa jechuun saba addaan qooda tokkummaa sabaati irratti miidhaa qaba. Gosaan yaaddoon Oromoodha eessumaa yoo hin jiraate Oromoodha eegan ta'etti wanta biraa abbaa fi amma gosa himachuutti maal na barbaachisa kan jedhu jira. Karaa biraa immoo kun gaarummaarraa wannumarraas ta'uu danda'a. Tokkummaa Oromummaa sana hawuurra kanumatti waan jedhaniidhaaf ta'u itti fakkaatee hawuurra ta'a malee ammeenyarraa miti. Inni lammaffaan immoo warra diinati. Siyaasa gosaa jedhu. Gosa jechuun waan abaaramaa akka wanni tokkootitti kan inni jedhan. Kan isaaniitti irratti illee baay'ee dubbachuun barbaachisu isaan waan jedhan waan baay'ee kanaa oliitis hin qabu gosa qofaa miti waan ta'eef garuu kan namni kenna. Otoo gosni maal akka taate hubatiin ani gosaan of waamu nama gosa himatirree akka gadi xiqqeessu yookiin immoo garraafuu waan akkasitti yaadutu jira. Oromoodha yoo jenne gahaadha. Oromoo afaan tokko dubbannaa miti maal rakkoo qaba. Ka gosa hin qabne ka abbaarraa dhalatti hin beekne ka balbalaayyuu gosa dhiise balbalaayyuu himachuu hin beekne yakka godhu sanaafis silaa rakkoodhuma keenya jenna ofitti fuudha. Namicha dura abbaa qabaate gosa sanaan sirreeffamu ni jira. Warri abbaa lama akaakayyuu ni manne yookiin abbaayyuu dubartiin of yaaman yookaan wanni yaantu jiru miti. Meeqantama warra amma abbaa isaanii hin beekamne. Akkamitti immoo gosa himatarra warra akkasii sun dhabduun jibbititti ol goote. Ani Oromoo qofti du'aadha. Oromoon suni abbaa isaatu dhufee torraa dhayyamu. Warri biraa Oromoo miti ta'uu dadhabeeti moo ani Oromoodha maafan gosa himadha kan jedhu kuni. Tokkummaa Oromoo jechuumayyuu afaan safuu qaba afaan keessa hafuuratu jira afaan hafuur Oromoon eebbisu yaa waaqa afaan keenya tokko godhe garaa keenya tokko nu godhe jechuun maali takkitti sun nama takka nu godhe maali hiikaa maalii qabame akka afaan Oromootitti akka Oromootitti dubbannu hoo jenne Oromoon tokkoon kun maali inni dhugaatu takkitti garaa namni wal jaalatu garaa tokko gadaan haaduu takkaa jedha miseensa haaduu takkaa miseensa waadaa takkaa miseensa alangee teenya takkaa jedheetti walii kakata tokkicha akkanatti kakata Oromoo addaan qooda isaantu addaan qooda malee warra bittinnaa tiseenni maqaan tisiisuma tiseenni nama gosa qabdii leewwanni qabdii mootii qabdii maal qabdii akkasana jechaadha kan inni garuu gosa qaba gosa sanitti malee dhaqee tokko guuree fidee gosa biraatitti galcha. Abaaboo gara biraatti galcha mootii isaa sana bira malee dhaqa. Dhuguma waaqan jira as dhiisiti Oromoon Sudaan keessa jiru. Oromoon yoo Saawuz Afrikaa jiraate yookiin Seentaraal Afrikaa keessaa Oromoon hin jira jedhamee barbaadamee inni jedhame gosa qaba. Uummanni kuushii matti jiru gosa qaba. Inni sun immoo eenyu tangafa eenyu quxisuu wal beeka. Ani macha dhaqee tuula mangafa kiyyanaan jedhu.
Macha dhufee isintu naan gafanan jaarsi guddaan abbaa akaakayyuu naa ta'uu danda'u ana duraan buufataan tuulama waan ta'eef. Arsii hoodeen akkasitti wal Boorana hoodeen Iituu hoodeen bakka feetu hoodeen Oromtichi qulqulluutu wal beeka. Akka maatii tokkotti wal beeka. Maatiin amma gabummaa fi ursummaa keenya walii wallaallaa akkasitti wal beeka Oromoo. Hiika Oromoof Oromoo ta'uu ishee kan hin beekne ani Oromoo ta'u. Jechuun Oromoo jiru kun maan laaboraatoorii dhiigni keenya dhiiga biraa warra Somaaliitirraa dhiiga warra biraatirraa adda ta'e waan ittiin adda baastutu jira. Sirna kanaafti seera kanaafti Oromoo akkasii jechisiisu. Seera foodaa fi safuu qabu kan. Malee laaboraatooriin itti adda baasu Chaayinaan tokko afaan Oromoo baruu hin danda'u. Gambeellaan tokko afaan Oromoo baruu hin danda'u. Warri afaan Oromoo baranii jiraachuu hin danda'ani. Laaboraatooriin adda baasta qaama Oromoon tokko gurraachee gambeellaa fakkaachuu danda'a. Addaatee faranjii fakkaachuu danda'a. Laga kun Oromoo miti kan jettu laaboraatoorii ittiin adda baastee sirna kanaa miti moggaafatee egaa sirna sana fixateeti. Egaa dullachitti du'ee maadhaan ijaameeti. Sirna sana egaa guuttee akka Oromoodhaa ta'e miti namichi ulaagaan itti ramadu qaba. Sirna guutuu santu sirna santu Oromoo isa boonsisa. Malee akkana hon jedhe qofti gahaadha. Maaltu qofame qofti sun maal jechuudha sana qofa. Oromummaan sirnaa jechuudha kana biraa. Sirna kaa. Malee wanti miti afaan dubbatu yookiin himachuu otoo hin ta'in an Oromoodha jechuun otoo hin ta'in. Salleen Oromoodha barre. Sallee jechuun ammaa namichi oduu gadaarraa hafe gada baddeenis Oromoodhuma miti. Oromoodhuma meerras gada baddeedha garuu namichi gadaan qaban gadaa keechaa ba'anii gadaa gadan. Garuu Oromoodha. Walakkaa tokko Oromoo keessa jira garuu gadaa keessa jira. Mirrigaan Oromoodha. Kanumti gadaarraa hafe jechaadha. Seera gadaatirraa ooli. Geettisaatirraa kan ooli. Ilmi itti deebi'uu danda'a akaakayyuun itti deebi'uu danda'a. Garuu gadaan ganne. Hin jiru malee abbaadha. Seerarraa oole malee gadaan ganne. Gadaan ganne. Mirrigaan. Afaan hin beeka waa hunda waa aadaa Oromoo hordofa gadaan qaban. Walloo keessa hoosii jiru warra har'a afaan Oromoo dubbatanii sabboononni akka isaaniitu jiru warri jiran gargoochon raayyaa keessa afaan Tigree dubbatan gosaan raayyaa jedhan sirnuma sanaan bulu. Gojjam keessas. Jalli sun amma Finfinnee keessas. Afaan yoo gatan garuu sirna sana hin beekan har'a gosaan bulanii hangafa isaanis hin beekan maali isaanis hin beekan gosa isaanii sana waan beekan nuti raayyaa dhufu hin jedhani miti Tigree keessa ta'anii amarayyuu miti. Raayyaa sun immoo raayyaatu baala jiru kana wal beekame raayyaa isaan gama jiru sana achi dhufne jala hidda isaa lakkaawatee itti gala. Addi isi Keeniyaa isi Moozaambiik oduu jiraatatti hin beeka jecha gosa isaatti hin beeku. Eko ani Oromoodha Oromoo jechuun qofaa kana malee jechuumaa keessatti na agartu ani Oromoodha osoo hin jiru maali jedhamti. Oromoo jechuun qofti gahaadha warri jiru. Warra barri gamisa Oromoo tuuf keessa qabnu warra akkasitti. Namichi sun abbaan kee beekatu jetteeti abbaa lama yookaan abbaa sadii himata. Abbaa torba dhiisite. Namichi abbaa torba ofii beeku. Deemee gosti isaa eessatti akka galu akkamitti bakkamitti macca bira ga'a bakkamitti fuulama bira ga'a jedhee yoo hin beektu. Badduun akkana ta'e namni amma waan sababa dhabdu waan himatu waan hin qabne bakka kana qofa. Kana bara warra tamaaree yookiin warra tamaaree warra amaaree santu nutti fide. Maaliif ofii waan qabattu hin qabdu nama waa qabu immoo hin balleessiti beekte. Warri Oromis kan gochaa jiru hin qabu kanaaf malee barri otuu keessa jiraataniiti. Oromummaa keessa jiraatan akkuma keenya kana waan sana beekaniiti keessa jiraatanii akkuma keenya kana leellisan. Garuu waan ofii hin qabneef maal godhe si jalaa balleessa kan kee. Wallaaltuun ofitti gadheen ofitti si makti beekta. Kanaaf amma beektaa namni cubbuu godhe warra cubbamaa keessa dhaqee nama cubbuu godhe barbaadanti nama qulqulluun barbaada. Qubasti qaba kaa'inni ofii qulqulluu yoo ta'e. Garuu yakkamaan hunduu isaan akka isaa yakka qabaatu yoo ta'e yoo ta'e waan tokko naan jette anis ati akkanan gooneedha waliin jaalu. Garuu hunduu yakkamaan eenyu barbaada? Yakkamtoota akka isaa keessa barbaada. Achi keessa jiraata. Kanaaf warri balfame yookiin warri badee kuni warra waa qabu hin barbaadu. Warra waa qabu sana balleechuu ofii qixxeechuu barbaada. Achi keessa jiraata kan ofii waan qabatu hin qabu. Tokkummaa Oromoo jedhamu kana maafuyyuu wanni qulqulluun kan bahuu danda'u yoo gosti jiraate yoo sadarkaa gosaatitti ga'ee waan hojjetaman sun hunduyyuu bakkeetti deebi'anii fi safuu fi duudhaawwan sadarkaa gosaatiin jiru sun yoo deebi'anii tokkummaan jedhamu kuniyyuu dhugaa kan ta'u. Tokkummaan kun hiika qabu tokkummaan kun hiika qabu gaafa akkasitti deebine maatiidhaan maatiidhuma mana tokkooti jechaadha. Gosti walitti dhufee hangafa quxisuu isaa waan laale hin jiru hin jedhamti. Boranni fi baarintu sun Oromoo guddicha kana biratti iyyuu ani Boorana ani baarintu oduu jedhe hangafa quxisuu waliin beekanii miti
Wantoota xixiqqaa gadi bu'ee abbaa torbaatitti jiru dhiisiti. Eessarraa hoo dhufe akka Oromootti yaadnu hoo ta'e hangafa qotisuu keenya hin beeku. Namni kumni tokko jiraatee hundi isaanii ani asiin dhufe asiin dhufe kamtu hangafa keenya yoo jaane akka filannoo sana ebaluu nuuf haa ta'u jedhama. Hangafni eenyu Booranni jira Booranni. Macicha ittaan eenyichi ittaan eenyoti ittaan eenyoti ittaan hoo jira hoo bakka buufadha ittiin galma ture. Oromoos hunduyyuu maal inni kan mana tokko warra tokko jedhanii diree kan akkasitti maguddoon diree eebbisu ebaluu jira jedha. Abbaan dirree jira abbaan qe'ee kan ebaluuti. Hangafni keenya jira jedhe. Iyyaa maqaa malee filataniiti akka inni oduu tokkummaa akka Oromoo jechi gahaadha oduu jedhee filataniiti filannoo kun akkuma baasanii sirna siyaasa warra karaa biraatiin sirni Oromummaan hin barbaachisu sirna siyaasaati. Maaliif maqaa Oromummaa sana siyaasaaf itti fayyadamneetini maaliif maqaa siyaasaatti itti fayyadamne saafna yookiin maqaa nama harkifachuun horachuun miseensa yookaan ani dooktarummaadhaan yookiin immoo waan ta'e gahee wayii takka jirti ture kan karaa nama barate kanaan akkasitti waan ta'ani warra wanni jedhamu kana keessaa dafeetan bu'aa argadha jedhee warra yaadutu wanni kana balleesse keessaan mul'achuu barbaadu fangasii yoo ta'e wayii tokko jiraa miti akkasitti keessaan mul'achuu barbaadu malee warri dhugaa barbaadu sana keessa filannoon hin jiru dhugaan filannoodhaan kennitaa dhugaa namaa dhugaa abbaa dhugaatiif kennita gama abbaa masaatiif kennita warri dhugaa sana hin barbaanne immoo warri dhugaa dhiiga namaa dhugaatiin jiraate sun immoo harka baasee wal filatee yookaan wal ijaaree wal filatee warri dharaan haqa namaa fudhachuu barbaadu sun immoo kan hin barbaadu dhugaa abbaatti galchuu hin barbaadu gaafa gara akka Oromootti gad deebitu dhugaan kan abbaa dhugaati dhugaan kan abbaa dhugaati malkaan kan abbaa malkaati tulluun kan abbaa tulluu sana yookaan malkaan sun kana beluuti itti qalaa eenyu yoo jedhamu warri biraan dhuguu jechaadha. Hunduun dhugaa hinuma abbichi malkaa sun itti qalee itti gabbara itti qaluu sana buusii namarraa yookiin gibira namarraa fudhata abbaan malkaa yookiin abbaan tulluu sun gaafa itti qalu gaafa itti gabbaru malkaa sanatti yoo qalu gibira warra hora sana obaasurraa gibira fudhata amma horri arsadii kana beelu meettara arsiidhaa dhufee dhugeessaa dhufee dhuga hora finfinneetis warri hora abbaa duraa sana garuu hora keenya dhugdanii kiyya jedhee bakki itti Oromoon irraa wal dha'uu jira gibira bakki inni itti gaafate jira. Tokko kan Oromoo waan godhu hundaa fi maqaa fi dhugaa qofa barbaada malee saantima cabduu namarraa barbaadu. Warri immoo kana garagalchuudhaan filatamanii ittiin biizinasii hojjechuu barbaadu. Ittiin siyaasa hojjechuu barbaadu. Wanni kun akka dhaga'amu barbaadu. Dhugaan sun awwaalamte dharaan dhoosanii tokko keessaa ba'anii nyaachuu barbaadu. Warra akkasitti warri amma Oromoo awwaalee dhugaan Oromootillee bakki itti awwaalamtee lafa jala baddee har'aa gaarraatti illee nu garuu dadhabdee. Warra akkasitti warri afaan akkasii dubbatu. Afaan kun ayyaana illee of keessaa qaba. Afaan hafuura qaba. Afaan hafuura qaba. Warra hafuura dharaa oofusantu afaan akkasii haasa. Kun afaan Oromootiin miti. Tokkummaa waan jedhamu. Hammeenya fi mootii garuu warra tokkummaa jedhanii laal. Garaa keenya tokko godhu, afaan keenya tokko godhu. Gadaa keenya. Gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi. Kan nu caalu haa dhalatu ilmi abbaarra dabru haa dhalatu gadaan gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi jedhan gaafa gadaan itti aantu kanarra caaltu haa taatu ilmi kanarra caaltu si haa dhalatu sirra caalu si haa dhalatu tokkummaa gaafa jedhan afaan tokkoon garaa tokkoon yaadna jechaaf aayidiyaa sanaaf hoo taate waan gaarii gurbaat illee eenyuti hin jaani karaatti hodhuu hoo deemu ilma eegaltu isaan dura dabra sanyii akaakilee keenya warra akkasiitiin hin jedhan ani immoo gosa akkasiiti dubarii hin jedhee si bira dabra manguddoon keessummaa soo dhufa eessaa dhufti biyya akkasiiti odeeffannoos wal gaafata gosa isaatis wal gaafata hanqinaa firee kun mudoodhafi mudoof miti wanni miti inumaayyuu fakkeenyaaf arsiin tokko dhufee tuulama keessa jiraate asichi Rabbi godhiniiti tuulama keessatti namni sun baddalame. Gosaan arsiidha beeki Oromoon moggaasu hin jiraata. Oromoon moggaasu maaliif eenyutti moggaanni Oromoo gosa qaba kanaa namichi gosa isaa santu yartuudha gosa keessatti moggaafama. Gosa isaa yartuudha. Gosa biraa moggaasa malee Oromoon moggaasu akkitti moggaasadha gadi jira wanni tun harma hodhaa kooluu garaa raada kennaa maali waan akkasii hin jira. Malee gosarraa gosatti moggoota garuu arsii ta'ee tuulama keessa jira. Rabbiin godhaniiti diinni tokko dhufeeti arsicha kan baddala. Dirree tuulamaa irratti. Arsichatu yartuudha gosti isaasitti baddala. Tuulama as keessa jirtu
qe'ee tuulamaa keessatti arsichi baddalan. Diinni tokko biyya biraatii dhufe. Akkamitti kan jedhamu tuulama itti gaafatamu. Gosti arsii achi dhufee tuulama keessatti isaaf hirmataare. Yeroo diinni dhufee tuulamti arsicha sana tuulama keessatti ajjeesu tuulamni maal ta'e? Tuulama si qabadde si baannadheera gaafa gadaa waan bakka ta'etti akkam ta'etti diina sanallee namicha arsicha sanarraa dafee durseetu dhaqqabeetu deebisuu qaba. Tokko yerummaa isaatiif qe'ee isaatiitti kan dhufeetu diinni sun arsii ajjeese. Lammata lafti sun kan tuulamaate lafti sun cubbamte. Gumaa namaas irratti beekaa dhiiga namaas irratti cubbuudhaan dhiigni namaa irratti hawaasa. Lafti sun cubbamtu lafti cubbamte sun arsii cubbistiire arsichaan cubbisa tuulama cubbistiire lafa sanaa falachuu qaba. Lafa isaatti irratti cubbuun hojjetamte. Gosa isaa keessatti gumaan namaa badde. Kanaaf arsichillee ittiin qorratamu. Arsichillee ittiin gaafatamu. Tuulama itti gaafatamaa jechuudha. Garuu gosaan immoo gaafa gumaatti dhufte immoo gumaa arsiitti nyaata. Gaafa immoo namichi immoo tuulama baddalee arsiitti itti gaafatamu. Garuu diinni biraa dhufeetu lafa isaatti irratti isa baddalee immoo tuulamticha itti gaafatamu. Oromticha akkasitti dhufeetu deema. Kanaaf Oromoon bakka fe'ee dhaqee asii ka'ee Booran Keeniyaa keessa jira. Duran dhaqeeti Oromoo keessa Oromummaa beeku. Booran achi jiru sana caalaa isaas maccaasiitu dhaqeetu Boorana keessa jiraatu. Waliif kunuunsa addaa qabu. Dachiin kan Oromooti qaba. Dachiin kan waliiti. Kan waaqatii malee amma borii bulii na bulchaa manni kan waaqatii bulii siin jedha mannu kan waaqatii siin jedha. Lafa boruurraa deemu waa waaqati isaa kenna malee inni ofiif tolfate. Inni bulcha namichi sun wanni sanaaf kunuunsa isaa kenna. Maalkii keessumaa yoo marhee bultu milkii laallattaa miti. Namichi sun milkiin tollaaniif gosa isaa keessaa beekan karaa sana deemeetu achi dhufe. Milkiin isaa tollaan inni oduu isaa toluu baate kan deeme qe'ee keessan jaalatee itti gufnanii miti. Otoo isaan taane biyya isaa sana maaliif biyya kana maaliif jaalate isaa tollaaniif miti. Qe'ee kanaan qubateef. Qubatee inni immoo milkiin isaa toleef maal. Inumaa foola wanni tokko yeroo darbe miidiyaa irratti dhageetiin gada basaasa moo gada basaasa bakka jedhamu. Arsii keessa. Arsii keessa. Baay'ee lafa horii hormaatati jedhe. Namichi durii deegetii jechuudha maan qabu Gujii irraa dhufee Arsiitti hore asaasa sanatti gadaba sanatti hore. Akka malee horee biyya hormaataa ta'e namichi Gujiidha beeke. Amma eebba keessatti gadabii wanni jedhu gadabitti si'aa galchuu. Jiraamiti biyya hormaataa ta'e horii bulee akka jechuudha. Namichi Gujiidha biyyi sunillee akkuma biyya hormaataa ta'e. Namichi deegee dhufe sunillee horee badhaadhee kiti lagatee biyyatti deebi'ee yookaan achuma jiraata. Biyya saniifuu tolee jechaadha laallaqaa. Wanni namichi suni Gujii irraa gaafa dhufu kan deegalataa biyya saniifuu milkii tole. Sigale amma yeroo baay'ee namoonni nama biyya biraatii baqatanii biyya tokkotti dhufantu milkii itti laallatee biyya sanitti amma rakkinni gaafa namatti mee biyya jijjiirradhu isin jedhu Oromoo baatti yookiin biyya jijjiirradhu isin jedhu. Qe'umaa jijjiirradhu jedhu. Qe'ee jijjiirradhu. Malkaa meeqa ce'itoonni jedhime biyya jijjiirradhu isin jedhu. Bakka ayyaanni kee ittiin waan isa qubachiisa sana immoo qubachiiste immoo namni isa qubachiisu hama. Hama. Safuudhaaf hin godhamuuf. Hin godhamuus. Singer obbolaa bar maatii tokkotti galchame jira. Namichi sun achi dhaqee miseensa qabame achi. Gadaa qabame jira. Gadaa qaba yookiin roobalee achi jiru jechuudha. Roobalee achi jiru wajjin inni walitti makama. Hokoodeedha obboleetti. Miseensi isaa waan tuqamu immoo ni jedhu kaa. Miseensi haadhuun takka waadaan takka isa jedhe san. Bakka fe'ee yoo deeme gadaa qaba gadaatti isaatti makama. Achis obboleessi jira. Akka gosaatitti yoo dhufte immoo wanni dha. Kanaafuu bakki itti Oromoon akkanatti walitti bu'u tasumallee hin jiru. Sumaaleen amma gosa qabdi. Garuu tokkummaan qabdu. Gosaan bultii wanti isaatu gosaan inni jedhamu garuu tokkummaan qaban. Egaa caaseffannoo yookiin hoodaa fi safuun sadarkaa gosaatti jiru kun yoo gadaan irra jiraatedha. Guutuu ta'u yookiin immoo sirna yoo gadaas ta'uu dhiisuu danda'a. Isaan biratti waan biraa jechuu danda'ama. Faranjiitti waan biraa jechuu danda'ama. Seera ofiitu qaba. Garuu sirni yookiin seerri yoo gosa sana haguugu yookiin walitti hidhu akka keenyaa kanatti akka gadaa dagalee ta'a jennee miti reemma gadaan gosaaf jechuun gosni dhaabadha gadaan dagaleedha akkasitti mana guutuu ta'a jenneerra. Gosaan wal qoqqooduu maal jedhamu kan amma yeroo Ruwaandaa sanarree gosaaf gosatu walitti ka'ee wal fixee kanaafuu wanni gosaa kun wanni gosaan deemamu kun sirrii miti baduu qaba. Uummanni biwanni addunyaan globalization yookiin ganda takkatti yeroo deebi'aa jirtutti waa'ee gosaa yaaduun tokkummaa wal qoqqoodiinsa
uumaa waan jedhameetoo dubbatamuuf yeroo baay'ee kan Huutuu fi Ruwaandaa keessaa kanaa fi kan Sumaalee kana Afrikaa keessaa akka fakkeenyaatti kan qabu gosaan deemuun miidhaa akkasii qabaa jedhamee ittiin barsiifamuuf irree karaa siyaasaa yaalamu jira. Mee kan akkamitti wal bira qabnee kan keenya kana wajjin laalla? Gosti yoo sirna hin qabaatin balaas qaba. Balaa qaba yoo sirna hin qabaatin. Yoo sirna hin qabaatin gosti yoo mataa hin qabaatin tuuta sana qabaatee yeroo yerootti wal argee badaasaa sirreeffatee gumaasaa baafatee gumaa yoo irra jiraatti kaffalee badii namarratti yoo godhan gumaa gosa nyaata gumaa gosa baasanati gosti sun walitti buuse maaliif badii silaa namichi tokko godhe silaa manuma akka seera globalization kanatti badii ati goote sumatti hidhamee yookitti sumatti waan kaffalaamati kan sanaa garuu birriin takka geeche birriin lama geeche gosatu walitti buusee kaffala maaliif badii namicharra sana geessise baalagee ta'ee tokkittiin badaa ta'ee geessise sana keessa gosti gahee qaba. Akkatti guddisetti yookitti namichi sun roorrifamee kana yookiin deegee kana godhe gaafa inni akkas ta'u sana maal haale gosti. Yoo inni deegee akka malee kana keessa galu kana keessa galu maal haala jedhama. Yookaan abbaa isa guddisee dhabeeti rakkatee guddate ta'a. Yookitti waan nyaatu dhabee yookiin ameessa dhabeeti wanni hate ta'a. Yookitti deegee haga sana hunda rakkatu maal eega gosti. Sirreessuu qaba badaasaa man sirreeffama. Yommuu roorroon isa ga'eetti namichi sun roorrifamee dhaqee nama biraatiin baddalate gaafa roorroon gosa qabu maa roorrifama namichi sun. Maali namichitti roorrisaniin gosaan irraa weelleeffatan yookaan irra nurraa dhoowwan jaaniin yookaan immoo ba'anii irraa dhoowwani. Yoo inni ta'e immoo foolleen maaliifamne si gabaa deemtetoo si gabaa nama oduu ati jabaa taate oduu niitii dhirsarra jiru niitii dhirsarra jiru si gabaan itti galle foollee namaan dubbatu. Maaliif namichi oduu jira namichi maal dhala garuu namicha raaduu dhiitii raaduu irratti niitii sana seeraan ala dhaqee itti roorrisa hoo ta'e foolletti itti gaafata waan namichi irra hin jirre namichi yoo jiraate roorroo ofirraa hoo dadhabe immoo gosatti himata oduu immoo kana hunda dhaga'uu immoo gosti soo calliseeti ilaale kan namichi ba'ee ka'ee yookaan badda yookaan badee balleessa roorroo sana keessatti amma bara rakkoon ammoo akka gosaa itti udhiste namoota keenya amma hin gananii akkas taanii kan jedhanii yookaan waan badii gurguddaa godhan kan badii sana bara namicha tokkicha saraa qofatti nuundi keenya badii sana namicha saraa keessa gahee qabna gaafa namichi sun akkas ta'eetu diinatti galu yoo diinatti galu waan akkatu malee ka'ee galee fakkeenyaaf amma namoota Oromoo keessatti wareegama guddaa kaffalanii har'a gara diinaa goran jennee taaman nuti jira gaafa inni rakkoo sana hunda wareegama sana hunda kaffalee har'a daandisaa waan nyaatu dhabduuf yeroo inni rakkatu sana yeroo inni mana hidhaa amma sana turu sana waa goone fi har'as beeknu wanni rakkatu immoo inni amma naamee qabsoon kan dubabiitiin illee waa dhabanii yookaan gaafa rakkoo keessaa ba'an alatti rakkataniitu karaa irratti ba'an. Namicha sanaa diinatti gale yoo inni itti gaafatan badii namicha sanaati gaafa inni Oromoo amma sana rakkatu sana birmannaa amma takkaan gooneef gaafa immoo maal irraa callisee ilaala gaafa immoo inni diinatti geessu akkasitti itti yaa'ee arrabsuuf abaaruu ajjeesuudhaatti galu garuu maal goone namicha sanaaf akkuma sanaa jala gosti balaa qaba laala. Yoo akkasitti waliin sirreesse Sumaaleen amma gosa qabdi malee sirna sana hin qabdu maaliif amantiin jalaa balleesse koloniin jalaa balleesse mataa isaanii hin beekan waldaa sana hin qaban waldaa gosaa kanaan Oromoo keessa hin jiraan waldeenyi gosaa fakkii hunda hin jira bakka gadaan baddee gosti hin jira wal beeka gosa sana wal sirreessa gosa sanaan immoo walii baasa gosa sanaa waan meeqa walii hojjeta warri immoo amma kana walitti dhufeenya hin qabne gaafa isaa wal baddalu gosumatu walitti yaa'eetuma wal fixu akkamitti gumaa walii baasanii akkamitti gosa sanaa dhaabbatanii sirni sun jalaa badeera. Karaa biraa immoo warri gosummaa kana jisu gosa jechuun tuuta tiree humname nama tokko ta'uudha immoo biyya guutuu taatee waan tokko lola falmachuutu irra gatii qaba. Yoo waan sana bittinneessan humna qabdu kanaaf globalization keessatti siyaasni maal barbaada singil yookiin siyaasni paartiin siyaasaa nama dhuunfaa barbaada. Siyaasni fottoqee faca'ee waan uummata faca'ee barbaada. Waan bilittinaa barbaada. Isa faca'ee sana walitti qabeeti immoo ni nyaata. Walitti qabee gabbarsiifatee yookiin sirna tokko itti tumee sirna sanaan bazaabbata. Waan kaapitaalizimii jedhamu yookaan waan barbaade irratti awwajee akkas godheeti nyaata. Siyaasni saba bittinnaa individualizimii barbaada. Sooshaalizimii yookiin hawaasa tuuta kee tokko barbaada. Woo tuuta taate sirna mataa keetii qabatteetu sirna alagaa maal barbaada? Mormita. Si ta'uun fudhatta si ta'uu baata ofirraa garuu mataa sana bittinneesse hoomaa sana hoo bittinneesse nama dhuunfaa kan faayidaan qaba kan maaliin qaba kan aangoon qaba haala salphaadhaan inni jedhu kanaaf siyaasni wanni isaan gosa jibbaniif kanaaf karaa biraa gosti yoo sirna hin qabaatin sirna dhuguma gosti balaa fakkeenya kan Ruwaandaa fi Sumaalee yoo fudhatte maaliif wanni amma barree sirni dabalas hojjechaa ture kana
namichi baatu siyaasaa keessa jira yeroo OPDO ture sanitti nama meeqa ajjeese maal wanni jedhe gosa keessaan qabamu OPDO gosa qabdu argitee beekta OPDO waldaa gosaa ta'u argitee beekta OPDO nama ajjeese kuma nama baase argitee beekta OPDO gadaa qabatu argitee beekta foollee sookitti wanni jedhu argitee beekta sana keessa be maaliif kanaaf sana jibba erga keessaa ba'e erga keessaa ba'e maaliif sana bittinneessu warra siyaasa kana hin godhan sirnichi kormi lama wal bira moo jedha baruudhamu isaan bara gadaa mayu maalitti deebisu bara gadaa yoo warra abbootii gadaa maal jaamsana kara silxaanatitti wanni isaan deebisanii gara silxaana yookiin gara filannootitti gaafa deebisan namicha seerri hin kennine bara hangafummaan yookiin bokkuu qabaatee yookiin faajjii qabaatee yookiin ulfaa qabaatee seerri sun hin kennineef filannoo godhe gadaa silxaanatti galta amma gadaan uumaa suni warri uumaa bulu warri bokkuu tuulamaa of harkaa qabu warri faajjii tuulamaa of harkaa qabu qabuma jira sirni basan akka tuulamaatitti oolan warri immoo amma abbaa gadaa jaallatu miidiyaa fi durgoonni haa tuquni biiroo jira qabalee jira oromoo fi sunan waliin beeku maal godha sanatti galchan jechuudha maaliif individual silxaanatti galan amma namichi kana biyyi hin beeku gadaan hin beeku ilmaayyuu gadaa hin qabu tokko gosa hin qabu namni hin beeku tokko gosa hin qabu warra tuulamaa keessa gosti isaa tuulama miti garuu ani gadaa tuulama jedhee gosaa miti amma tuulama miti isaan oromoo miti yeroo biraatti deemna warri oromoo hin taane garuu gadaa qaban jira oromoo keessatti jechuudha. Baay'een isaanii warroota akkasiiti. Magaalatti manni ijaaramuu jalqabee mootummaan ispoonsara gochuu jalqabee itti fayyadama siyaasaaf oolchuu eega jalqabee abbootii gadaa jedhamee wanni deemuu fi sirni gadaa waan adda addaa sila kana uummannis hubataa jira si hubatees irra caalaan hubatees dhugaadhaas waan ta'eef egaa walumaa galatti gabaabumatti waa'ee gadaa bal'ina isaatii fi akkaataa isaa xaddechaa kaasnee birbirsaa baatee caffee odaa jennee fuulduratti itti deebina bal'inaanii. Gadaa biran keenya amma gadaa gaditti safuu fi hooda jiru dubbataa jirra waan ta'eef sadarkaa hoodaa fi caffeen geenye mariin keenya gosaa gaditti gosaa fi boroodha hanga gosaatti waan jiru agaarraatti waan laalaa turre kana fakkaata. Tarii yaada kana nama waggaa dhiyeessinu gaaffii qabu yookiin wanni ifan taane yookiin waan sirreessuu qabdan jedhamee namni yaada nu kennu irratti hundoofne gara fuulduraatti deebina ta'a. Hayyoota biraallee itti affeerree itti daballee itti deebina. Har'aaf yoo kanuma irratti dhaabne waa'ee gosaa gosumtu kunuyyuu akkamittiin bal'ate hidda latiinsisaa diriiree Oromiyaa uwwiseetoo akka itti jiru Oromiyaa qofas miti addunyaa guutuu akkaataa itti faca'eetoo jiru kana hangam hubannoo keenya akkasumas gara fuulduraa immoo hayyoota sirriitti waan kanarratti sadarkaa kennuu danda'an ni dhiyeessina. Sagantaa keenya irraa galmoon xumurraa nuuf kolcha fayyaa ta'aa nagaan.